kange urjoonni warri nakkaan dhufanii dhufuu isaaniirraan kange danda'anitti Yesuus galateera dhalachuu isaarraan kange wanta baay'ate innoo asin jiru guddaatu ta'e dhufanii Marco. Corona. You're into something. Hello. Anam. Bila mana kali dia ni? Mama ni duga mana? Ye cakap kan kita tamti karate. Ila akka sanufani ni farsoo buusihi waan isaan barbaadan godhiifi jedhan. Mammaa kee jiran miti? Adaraa ayyaana kottaa. Barana biyya manannee asumaan ba'e ayyaana. Afaan koo baasa afaan geekoo deemamia. Maaloo kottula amma seeka. Daabboos tolcheera sadi barbaadu sanas naqeera beekta kaarga koommoo. Eeyyela adaraan ture. Yesuus dheerachuu isaarraan kan ka'e wanta baay'atee urjoonni warri lakkaan hin dhufanii. Mootonni dhufanii yeroo disinaaree aarusaan kan kee ijoollee waggaa namaa gadi hin ajjeefamanii ajjeefamuu isaaniirraan kan kee wanta baay'ate. Warra manaa. Akkamitti? Animee? Kolfa kee kubbannaa kee keessa jaalladhu. Maal mataa kee mooyi? Maal ta'ee? As jala qorfataan taa'e? Miidhagdee moo? Ayyoo jibbi. Akkamitti? Warri wachi keessaa fakkaata. Warri keessaa daabboo tarcaagaa maalirra sii bidoo? Ilaa kee deemuu ammaan dhiisanaan. Maal eekamu kaawara manaa? Inni eekamanii taa'ee maal taatee? Isa kana achi keessatti argitee beektuuti? Nama akkas godhatee deemu. Ani qorfattan jiidhaa wayii qoraa eega nama miicee naafa qoradee. Shurrubbaasaa si dabale dhahaa wayituu tokko jiru. Siinii margee. Dhahaa wayituu tokko jiru. Maaloo dhiisii shurrubbaan barbaadu maal taatee? Maaloo gitti qoyyaana kana qabbaneeffadhu gubbiin kee muusi jalaa bu'e. Nan deema naaf. Maaloo ishee moo daabboo nyaattu? Naa kenna daabboon qofa nyaadha. Maaliif seeti? Biddeen. Biddeensi. Lakki dhugaa. Babbaan aduun. Biddeen. Ni dhugaa nyaadha. Baay'ee nyaadhee deemana. Kana wayyaare. Kanuma nyaadha. Isarratti immoo torratti harcaa maalitti eeguma akka yaaddoon akka. Hin harcaa'annee kamu warri mana kana ayyaana hin galleema. Maaliif hin galleema? Maal akkamittiin? Bilbilli sin jiru tiire. Muka turatti jigame turti. Muka irratti Calalchiisee waan sin bukeessaayi. Amma gaafa babbaan du'anii kan naqe gaafa nas dhufe jechuudha. Maanni isin waan farsoo garbuu nama biraan jiru. Maala nuti. Aannan sakana jaalladhu waan cimu hin jiru mana kana keessa xiqquma ishee. Maaloo. Dhugaa waan cimu naaf danuu kan wani masaa hin qabu. Ani waan barbaachaa dhufe sana beektaa dhimmatti. Hin barbaaddaa? Isayyuu naqeera naan jettee. Maaloo. Akkuma asitti natti toltu dhugaa. Waan dheeduun gannama keessa barama. Kunoo dhaqee raamsas. Maaloo laasa Ani isa qopheessa. Ani laa kanaaf edeen dhufe waan si dhibu. Waamicha meeqatu hin qabu. Irratti akka dhufaaru bilbileera. Maal itti meera? Isaan garuu sagalee isaanii sirrii ho'ifatanii ma dhufaaru natti fakkaata. Suma duwwaa taphatee qaadamchi. Baay'inuma hidhattanii akka kun jirutti. Dhufaaru. Babbaan kooyi lubbuu isaanii amaaru. Erga isaan du'anii warra kanatti babbaa godhatti fakkaata. Dhugaati. Isaanuma abbaa kee gootee jedhe isaan nama gaariidha. Gobbiin bareeda isaanii. Mataan irraa dhumuun babbaa godhuritti Dibaanti isaanii wal fakkaata jechuudha. Wal fakkaatu. Garaama tokko keessaa ba'an jirta. Waa namatti tola. Dhugi kamaaluu. Naqamanii kan harki kee. Maali? Mbuunattoota jedhudha. Jira kennan qabu dhugi. Harkaan tolaaman. Maaloo maanni toltaanii dhugaa qaba. Biyyaas akka kana
naqaan ture yeroo mandara masarataa. Ayyaana mana kana dhufee kana tun nu gina ayyaana jalqabu beektani. Dhuguma. Ergumaan asitti galee mana meeqa dhufa. Amma waan magaashaasa tokkotti si heerumsiifanna malee. Etteere. Maali? Tuma yaadaati. Buna tokkoon gidduutti dhiisee. Rakkina hin qabu. Dheeraan oolan eegaa hojjetadhu. Dhaqee fiduure. Rakkina hin qabu. Jedhi gaa dubbadhu qabee keessi sasanan godhu. Si gargaaru? Lakkii waan tokko. Ani hojii mana kana keessaa guutuu isaanii hojjeta. Maarree natti muni yeroo damargee bu'aa haasofte quuftu. Na jaallatu. Dhugaa waan sanyii akka keetiituma kan biraa gadee natti tolan jirtu amma biyya. Biyya jiru kaa heerumanii dhuman. Ati maaliif hin heerumneere? Allaa godhaa. Yoo barbaanne dhiisaadha waan ta'eef. Isuma dhiisuu yaadde kanaaf si barbaadu dhiisuu reemman. Maal godha gaa? Maallaa godhaa? Mataa kee garuu iddoo lama kaa'adha. Warri kun. Iddoo fe'umsi. Baga ayyaana mukaan isin ayyaana. Ati illee baga geesse, baga dhadhachuu isaa geesse. Nagaadhati. Jirra kunoo nagaa nagaa. Erga maskanaattis wali nagarre. Maali taa'e jechuu bitadhuuti. Boraatti sana bitadhu. Nama gooftaati. Nagaalee isin hundumtuu. Akkam baay'ee. Nagaa galata waaqaa. Ayyaanni kun attam. Nagaa geesse qaba. Ifa gaariin dabarsaadha. Mee kottume gidduutti dhiisuu natti cime. Biddeen wayisii kan dhufu? Biddeen yoo dhiise biddeen. Maaloo nyaata? Nyaata dhugaa biddeen. Maatii wayyaa. Daabboo. Daabboo farsoo. Daabboonis jira yoo mataan irratti jajjabni ta'e. Farsoo garbuu naannu. Isa kana fudhatu? Fudhu isa kanas. Fudhu meeshaa. Si farsoo maal godhe isa kana buusii. Sakana buusaa kana beekti nyaata qaba. Sakam. Sakana. Maaloo Badaa miti. Maaloo. Bu'oo dabala san malee babbaan faanuu baay'ee jaallata. Maaloo ilaalime. Maal kun Innoo jaarti? seeppinaa qabini marki ishee dhugaa rabbii kan. Maal kun jaarti? Akkasitti ta'a. Yoo barbaaddees immoo isa kanas siin buusa. Buusiif isa kana wayyaa fi dhiyeessummaa nama gootii. Isuma kana wayyaa. Ganaa nama boqosti Fudhu gaa. Fudhu. Haadha firaa? Naqinati kana mana keessatti sassaab. Garaa nama boqosti maal namaa godhe? Achi keenya. Farsoo garbuu naa buusisham. Isuma dhufu. Maal kun jaarti? Guyyaa lafa soogar fuudhu guyyaa gowwaadhaa kun. Maali dhiirra irra nunne mooni dhiiraa. Dhiira dhugaatii nu namni dhiira dhiira ta'u dhugaa rabbii. Dhugaa dhaali kan? Maal dhiisaan nyaachaan jira dhugaan jiru. Yoo akka taate. Maal jibbuudha moo? Dhugi dhugaa waaqa. Waaqayyoo si barreessu tellaakkaayi. Badasi. Kaasee si wayya kana nu dutaana dhugaa rabbii. Ilaamee? Maalta hari turan ijaarra. Waan ittiin jaalladhu. Waan ittiin. Yesuus dhagaanaa galiilaatti maal godhe? Bishaanitu yoo dubbisuu baadhee beeka. Injijjiire akka namoonni sun dhuganiif. Ani Yesuus baruu akka tajjabtu namannoof. Maal daadhii sameessaa maal daadhii isa kana Kanaaf yaadannoo isaatii kana gochaa tuqa. Machootanii dhuddanii. Nama miidhagina. Namni kunis. Nagaadha. Iddumatti inni isa buna. Nagaadha miti fayyaadha. Nagaadha. Baga geessi. Sagaalee kan qabu badaa. Nagaadha. Maal ta'aa jiru? Jirta. Maal akka kufne. Haa maaloo. Achi walumaan gaggaa. Gama gama. Baga ayyaana bakka keessa. Baga walumaan geenye. Waan nuti ta'e ni jiru. Ati waan uffatan. Dhiira kaa. Lakkiin dhugaa jirtu si qosame ayyaana. Dhiirri gaafa cidhaan hin dunnee fi dhiirri gaafa ayyaanaa hin dunne dhiiraa. Biyyaayyoo akkasuma waliin beekamaa. Ayyaana. Aadaa keenya dabarku. Keessumaa isheen kun aadaa keenyadha. Biyyatti beekama. Buusi buusi. Daabboo wayii fudhu kaa achirraa. Buusi ati maal daabboo maal nyaatu? Maal taatee sin garuu? Yesuustu dhalate malee Yesuustu du'e. Yeroo ni duusoo ganaa gadhiin hamdu nyaallee. Ganaa hamdu nyaannaara. Ani waanuma mana kanaan natti tola. Harkuma kooti. Iddoo biraa Oksijiinii qote dibattu. waanuma isuma Yesuus achitti godhee fakkaata. Isa tamma jette kanatti hin dandeen. Oksijiinii Isa kanatti hin dandeen. Akkasumatti isuma mana fayyadamu. Isa tenna keessa laayyoo. Kana Akkasumatti gana gaafa ayyaana. Kanumaa Kanumaaf jedhee natti tola.
Akkatti godhan sitti moo? Akkamitti na taatu biyya keessanii akkamitti na taatu? Jalqabayi biqila jira. Biqila dhuubdi. Biqila dhuubdi erga sirriitti sukkuumtee dhadhaadhaa soogiddaan erga sukkuumtee booddee guyyaa sadii ukkaanfamee kaa'ama. Isa booddee gidduutti bunni keessaa jalaa bu'e. Isa booddee geeshoo kan jedhamu jira. Tumameetti namanne immoo. Qixxaasaa moo qofaatti qixxaata. Itti nama egaa maali siin jedhame? Dhadhaataa irraa dhuluu qabaate. Dhadhaatti na ta'in? Ho'aa sabtee keessa buusa. Sitti barsee baadiyyaa sana. Dhadhaa qaba kun. Soogiddee qaba. Soogiddee? Muuziqaa ganamaaf nuun bantu. Iddoo isaatti booni wallaale. Diimaatti boonanii mannan isaa guutuu immoo diimaa lafatti boonii dhiisu dhabanii. Akka muuziqaa. Maal godhaa? Yesuutu dhalate. Abota kaya sai malu je kira Yesus inde tan jibba. Yesuutu dhalate bidar. Eeyyee. Yesuutu dhalate har'a miti. Eeyyee. Maali buuti dhugi? Maali ati Yesuusee Gaanii isaa keessatti bu'ee. Bukadhu. Ati mooganuma deftee kuufta deftee machoofta. Buna kanaan Kita dhumne bini anaafati. har'a dhalate miti. Eeyyee. Har'a dhalate miti Yesuus. Gaafatti dhalattee. Ariutu edi. Kiliffatti wani moosii galti. Ati beto isa dan jara disu. Yesuus har'a dhalate. Dhugaa yoo garaa isin kophee garaa dhukkubbii keessanii dhugaa. Yeroo ni dhalate iyyuu haraqee Maal sin ajjeesu? meeqa baase gaafa ni dhalate kan Yesuusiin miti. Gaafa ni dhalate okkotee meeqa dhufe haraqee. Hangana jedhu dhugaa dubbachuuf baay'ee dogoggoraa. Baay'ee. Laate ayyaana miti hafe. Ayyaana miti hafe. Ayyaana maali jennee? Mee hiikama ayyaanicha? Ati ayyaana miti hafe. Ayyaana maali jennee? Iddoo Yesuutu dhalate hin jedhani. Yesuutu dhalate. Ani dhalate miti. Sababa isaa ta'u. Akka kana ta'uu qabdu. Hojjeesuu qabdu. Ajjeedu sagalee Waaqayyoo. Na dhageessudha. Abajju ati turi. Waaqayyo akkasitti ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallata. Kun immoo isatti kadhaman hundinuu jireenya bara baraa qabaatu. Baay'ee dhugusaati haraqeedha. Akka isin garuu badaadha. Aballeessu waan. Badanii dhaloota balleessaa. Kana irraa waaqayyoos yaa. Dhaloota balleessaa. Sanyii kee Amma ati. Kan dhugan. Sittin qaba. Asirra naa kaa'iman kun dhugaa. Achi irratti jedhi immoo amame. Ati. Yaani Naannan qaala. Lagi tokko ruki. Si era maqaan kee gammachuu? Gammachuu? Baay'ee mita mana keessaa. Dhiiraa kun. Gadi laa'e. Pawulos dhugaa hin jenne. Kun gannaan booda ana tuba. Maaliin baatu? Ati gannaa baata moo ammoo nan qabinaa isin nan qabinaa. Wai. Namni kun akka watti duuti nan qabinaa. Maali dhiira wajjin malee dhuguun jaalladhu. Dhiira wajjin malee Dhaloota dhuguun balleessaa jaalladhu. ofii keessanii badaadha. Umurii dargaggummaa keessattu baay'een keessan. Gochuu qabduusi. Ati ture mai. Nama karaarraa. Maali ture silkii maali godhee Ani gannaa bahee jira. Gannaa bahee mana kana keessa yookiin as gannaa bahee yookiin an gasiin bahe yookiin nama tokko. Immoo yoo ta'e mana kana keessa dhugaa. Ani karaa ana dhugaa ana jireenyadha. Akkasitti ilmoo kana akka keessan ta'uudha. Ayyaana isaa ayyaanni sun mootummaa Waaqayyootti galu otoo hin taane isaaf jiraachuu isatti Ayyaana beektaas ayyaana. Ana akkasitti kanatti ayyaana Yeroo afur immoo yeroo machaa isuma lubbuun jibban sarkaa badaa hin goommata. Machooftu. Ruki mai. Asa. Ati goyi ati wattu. Asa. Yesuuti mormi taati. Sababa Yesuus dhalatee bakka godhachaa jiru. Maali arreen gammadu ati arreen gammadu yoon gammad. Gammadaa jiru akka kanatti. Gaafa inni du'u mul'uu nyaata gaafa inni dhalatu mul'uu nyaata. Maal obboleessuun baay'ee dogoggoraa. Karaa irra deemaa jirtu. Ati alamdaatti ni mul'u. Ani numa dhiise gaafa ni dhalate haraqee okkotee beekamtite. Amma bakka Yesuusin arginaanii maaliiftu Maqaa Yesuusiin keessatti nahi obboleetti hodhu. Maqaa Yesuusiin haraqee keessatti nahi. Haraqee Daadhii bishaan daadhiitti kan geeddare sabaa iyyuu. Bishaan Yesuus. Bishaan daadhiitti geeddare Yesuus. Daadhiin nuddu daadhiin ni jiru. Jiru. Daadhii buuti. Yesuusitti geeddare. Eeyyee.
Iyyeessi dhuguu jedhamu. Iyyummaa akka jedhamu batuufi. Sooressa ibjaatu. Borii borii barbaadanii maqaa Ati maaliif tajaajila naannoo amma kabajuu fi Yesuusiif hin kabajnu. Yesuusiif guyyaa dhalootaa isaa kabajnuu fi. Yesus wajjin gadi. Are you what? No. Are you two? Are you 2019? Eeyyee. Are you 2020? Kuma nama abdisa. Yes. Nah, bedi. Yesus wajjin kuma nama abdisa mah jira waan deebi. Ati reefa. Dua. Maal kabajnaa? dhugaatti duutanii boolla keessa mutu bal'aadhaaf jedhee maal malee duutanii Adan bayi. galatti jireenya Dhugaa daragee dhugaa. Adaqee fi afuurimaan ni garaagarummaa. Haala firaa. Macaan jenne. Kanaaf Macaa wal jenne. qabanii. Afuuriin faraqee macaan miti. dhugaa machaa aadaa sagalee waaqayyo Macaan. Macaan jira maaliif hin jiru? Macaan dhuguu nama miiriin malee macaan. Namni. gaafa Bakka machoo qabu. fakkeenyaaf haa ta'u Jaboo gaafa jennee machoo ilaali. gammadi fakkeenyaaf karaa irratti qofaa deemtaa yookaan dhagaadhaan nama rukutuu dandeessaa Alatu karaa irratti kufaa gammachaa. Yakka tokko keessa Si galuu as fayyaa dandeessaa. kee gochuun qilleensaa nu kuuftati. Angaruu machaayuu gubate qilleensaa nu kuufte. Qilleensa wayii. Bilaan daga gootu. Waan haasaa ilma koo. Deebi'ee gaafa dubbatu achuma taayaasi wangeelli gaafa deebi'ee dubbatu waan tokko quba qabsiisu. ishi ta'a jechuudha Dhugaan jennee wangeela. Injira maaliif hin jiru? Yeroo Ayyaana. kana sincinii dhugaa tokko lama fudhaa. Tokko waan dubbadha. Asii waa dubbadha. Inni mucaa kun akka fedha taasa'u. Daawwalee deema mana kana keessaa maal fakkaatani? Amma inni gurbaa kun akkasuma irratti dubbachuu barbaadu kuni. Quufee dhufee hin jedhee taphatu gaafa si gaafadhe. Quufuun immoo albaadha. Maadha. Edda agachuma keessaa. Tokko. Cubbamaa Cubbamaa qulqulluu ta'e taphachuu barbaadamu duratti immoo akka waanii cubboo hojjetee hin beekne. Cubbamaan akka keetii moo jedhamu sabaa isaa. waan godhan hin beekanii dhiisaa fi waan barbaade Ayyaana kana. Mana jijjiirra ani Amma keessanii qabu. mana dhiiftee isaa dhageenye Ani ayyaana. Ini kun immoo yeroo machaa hin gooma. deemna Ati Deemtu. reeffati dhugaa siifereeni siiferee ishee malee siriise malee siine baay'ee si jaalladha. Torbee naannoo. Baay'ee si jaalladha. Torbee naannoo ayyaanni. Haraqee mana kana baay'een jaalladha. Naannoo torbee raata. qaabii gadi baasika Obboos mana keessa hunda keessa yeroo isheen jaalladha. Anis. Ati kottu rannee dhumnaan. Aba'u mucichi. ben Aba'u. qaabii gadi baasi Atis baay'ika. Erga isaan ba'anii maal hojjetan irratti dheekkamu miidhaa koo tur'ata. waan tokko sitte mun tu isaan jiraatanii baay'ee gaarii ture isaanitti waan ani mana isaanii keessatti waan akkas akkasiin namuun kun dogoggora guddaadha fakkeenyaaf amma norraan ijaan argee dhodhu kun norraan argeen akkasittiin tilmaame malee namoonni ijaan hin argine ayyaana isa beebbeeffachuun waan meeqa gochaa kan jiran dogoggora meeqa keessatti qofaa kan jiran nama baay'eetu jiru kanaaf kun dogoggora guddaadha fakkeenyaaf amma maatiin ijoolleen isaa eessa akka oolu gaafa ayyaana maalirra akka isaan jiran ati mana abbaan manaa eessa akka jiru abbaan manaati manaa eessa akka jiru ol hubachaan deeman taana dogoggora akkas akkasii hojjechuu kan taana kun baay'ee dogoggora guddaa fuula waaqayyootti cubbuudha ayyaana jedhanii waan baay'ee hojjechuu danda'a namni kun dogoggora guddaatu mamaadha kanaaf akka kanatti biyyis badaadha mootummaa waaqayyoo akkasitti kan dhaanamu waan waaqayyoo jaallata Manaafu maal jedhan beektaa? Namni dhufee mana kana keessatti hin argamne fuuloo hin jiraatinye. Kana keessatti mudire dhuddee. utuu isaan dhufanii gaariidhaan jedhe mana isaanii keessatti waan akkas akkasii dogoggora amma kanaaf jechuu isaanii baay'ee na gaddisiisa. Kanaaf dhugaa dubbachuuf atis yoo isaan dhufan ittiin dogoggora guddaa uumtanii nama baay'ee fakkeenya ta'uu kan dandeessan ayyaana sababeeffachuudhaan dogoggora akkas akkasii uumaa kan namoonni jiran baay'eetu jiru waan ta'eef ijannee moo laallannu isaanii akka naannoo kanaatti. Kanaaf namoota baay'eetu dogoggora akkas akkasii uumaa jira. Ayyaana maali akka ta'e hin beekamu. Ayyaanatti dhuganii machaa otoo hin taane yaadannoo
foon koo isa kana inni jedhe akka kana isin machii adda addaa keessa lixaniitti machaa kan jirtan of miidhaan sammuu boriif hojjetu adoochaa jirtu kanaaf ayyaanni akkasittiidhaan ayyaaneffamu otoo hin taane waaqayyoon waaqessuudhaan mootummaa waaqayyoodhaaf qophaa'uudhaan kan waaqayyoon eeggatan malee akkasittiidhaan meeshaan dabarsaa. rakkoo kanaaf nagaa oolchu. Akka gurraatti ilaalaa ta'anii immoo jedhu waan mannaasaa.